Ashama hordoftoota kabajamtoota galaana faarfannaa jirra jirtu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqa isin akkam jirtu akkam turtan akkam yoo nageessanii hordoftoota amantii kiristaanaa baga tsooma hiikaa faasigaatiin geessanii baga du'ee ka'uu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin isi geessise jechuun jaalla'a. Sinirraa turuuf dhiifamaa sababa hojiitiin qabame biizii ta'e hojii ramadaanaatiin hordoftoonni amantii musliimaa Eid Mubaarak baga ittiin singee isinillee tsooma hiikaa keessaniitiin isiniin jechuun jaalla'a. Sinan kabajaa isinan jaalla'a obboloota koo hunduma keessanii walumaa gala baga hiikaatiin isiniin gahee kiristaanotaan tsooma hiikaa musliimotaan tsooma hiikaa walumaa galatti oromummaatti keessan baga ittiin singee warra baranaatti bire geretti darboo rabbi isiniif taasisu waaqayyo isinaa taasisu warra barana bichaa tsoomee hafu osoon taane warra baraan tsoomee waaqa isaa sagadu rabbisaaf salaatu isin haa taasisu isiniin jechuun jaalla'a. Eid Mubaarak har'a waa'ee Eid Mubaarak irratti waa tokko dubbachuun dhufesin faana innis maali yoo jettanii wantuma keessa koona kofashiise yookaan wantuma na ajaa'ibee hiriyyaa kofaan illee wanta na ajaa'ibee isinitti dubbachuun dhufee hojii ramadaanaa keessaatillee waa tokko isinitti dubbachuun dhufee akkuma beekamu kun akkuma argitanii mana madaamii keessa otoon hojje'uuti kanan yuutuubii irrallee tattaafa'u yaa yuutuubiin kiyya hordoftoota qabu warra hordoftoota kiyya hin taane sabskiraayib gochuutiin maatii naaf ta'a warri maatii naataniitanitti immoo laayik sheer gochuutiin maatii naaf ta'a na jajjabeessaa isiniin jaa obboloota koo galaanni faarfannaa akka duraasaa hordoftoota hin qabu. Hordoftoonni kiyya warri duraa gara isaanitti deemanii hin saafaranii ganaa deebanii ufuusaa hin beeku. Yaa'u ani ta'ee ijaama mana madaamii keessaa hojjechaa tattaafa'uuf na tuffatan ta'ee Allahu alim hin beeku rabbitu beeka. Yaa'u shirshir jee hin ufu yeroo baay'ee maaliifi kun amma asuma kana taa'ee isinii waraaba yeroo hundaa biidiyoo sababni isaayyuu hojii oka'een dhufee gidduutti waraaba yeroo boqonnaa xiqqoo ishee argu daqiiqa 2 daqiiqa 3 sababni isaayyuu hojiin hojii mana madaamii keessan tattaafa'a waan ta'eef utuma tattaafa'uutan viidiyoolee waraabaa viidiyoolee hojjetaa sababa kanaafi'a yuutuubiin kiyya ammallee nama barbaada please oromoo kiyya sa'aatii naaf guutana jajjabeessaa na gargaaraa na wajjin ta'a isiniin jechuu jaalla'a. Baga tsooma haftanii isiniin jaa itti dabaleellee Eid Mubaarak isiniin jechuun jaalla'a. Baga tsooma hiiktanii warra bira gere tsooma isaa nagaatiin hiikkatu rabbi isinaa taasisu warra bara hamma baraatti tsoomuu rabbi isinaa taasisu warra duuniyaa irratti tsoomee hafu bichaa osoo hin taane warra qee fuula rabbiitti illee tsoomuu rabbi isinaa taasisu isiniin jaa obboloota koo. Warri idii sassaabbattanii ta'e immoo birriinsa baarkii isinii faagwatu isiniin jaa ani garuu hom tokko argan warri akka koo idii abdanii boossan jirtu laata ji'a tokko muluu sa'aatii 24 kushinaa keessa dhaabattanii warri akka koo idii abdanii boossanii abbo seenaa isa innaa kana isinii jaa sababa hojiitiin bare hojiin baay'ee jabaate baay'ee natti ulfaate obboloota koo sababa kanaafan xiqqoo fagaa'ee yuutuubii kiyyarraa waa baay'een hojjechuuf karooraan qaban ture. Yaa'u haalli namni jennee haalli keessa jiru sababa hojiitiin hojii mana madaamiitii suma beektanii amala madaamiitii dubartiin ani bira hojje'ullee dubartii baay'ee haardiya yookaan bakka hojii irratti baay'ee cimtuu yookaan sa'aatiin ishee akka jalaa gubatu nama hin barbaanne sababa kanaaf galgala baay'ee na sukkuumte yeroo shingirii na gadhiistu galgala immoo nan da'aba nan ciisa of gateema bakka of gateema ciisa yaa'u. Ijoollonni baay'een mana madaamii keessa yeroo jiran ijoollee baay'een firii deemiitti jiru ijoollee baay'een boqonnatti jiru ani garuu ergan biyya kana ofii ijoollee baay'een idii irratti bahaniitu faasigaa hiikaa irratti bahanii wajjin boqatu ani garuu asuma keessan jira. Ergan biyya arabaa deemee waggaa 5 keessa guyyaa tokko guyyaa ayyaana yookaan ba'aalii irratti ani hiriyyoo tokko faana oolee boqa'ee hin beeku. Warri akka koo jirtu warrumti akka koo guyyaa hunda mana madaamii keessa dhaabattan sa'aatii 24 gola madaamii keessa dhaabachaa ooltan jirtu laata. Baay'ee tokko nawwan yeroo ijoolleen bakkee irratti shobbittiin jedhanii bakka tiktookii irra deeman kana miidiyaa keessa deemanii ispaaltii irra deemanii of waraaban baay'ee nawwa. Ani garuu guyyaan tokko na darbuu isheetti kan biyya kana amman biyya kana ofitti hojiin guyyaan tokko yoo na darbee
baay'een aarsa bakka baay'ee tokko na cannaqa keessi kun boqotumaa fakkateen beeku yeroo ta'e tokko dhukkubni koronaa na qabee dhukkubsa'een ijoollee hiriyyoo tokko biraan deeme guyyaa lama sadatti bakka akkas na bu'e hojii sanaaf maaliif yoo jettan baay'een bakka hojiin akkana darbuun barbaadu. Sababiin isaayyuu hojiin kun akkanarra darbu yookaan akkanii hojiin sun akkana jala darbu hin barbaadu. Maaf akka ta'e beeku nan boqochiisa. Mee obboloonni akkasitti uffatanii bakkeerra deemtanii bashaatanii shirbittiin jettanii sinii guuteetu moo sinii ta'eetu wanti hundi moo ofuma keessan hunduma isaa itti dhiistanii itti gattaniitu bakkeerra deemtanii shirbittiin jettu. Mee kana koomentii jalatti naaf ka'a. Obboloonni beektanillee obboloonni immoo akkuma kuma nama daamii keessaa waggaa erga gaafa uftanii mana madaamii keessa oliif gadi arreeddanii obboloonni erga gaafa uftanii akkuma konkolaataa madaamii keessa dhaabachaa ooltan immoo meestii isinis koomentii jalatti naa ka'a immoo anuma bichaa ta'a kan hin jiru yaada yeroo baay'ee ani otooni bahee ijoollee faana boqa'aa badeen akka barbaade ta'a ijoollee faana bakkee keessa deema jeelli keessi kun ishinaan jiran tasgabbaa'u otoon nam baheen ijoollee biyyaa bira deemee guyyaa tokko guyyaa nama buleen fajee dubartiin ani bira hojjetu unnaa eeyyamti waan akkasii. Hinna eeyyamti isheen amma bira jiru bichaatti saatiin hojii akka darbuun barbaaddu malee isa waan akkasirratti hinna eeyyamti garuu ani yoon nan deeme je keessi kun hin boqotu maaf akka ta'e hin beeku mee obboloonni bakkeerra deemtanii akkas taatanii bashaatanii yeroo baay'ee barbaaddan uffannaa baay'ee nan qaba shaantaa keessaan dubartiin qonaa bittillee fi koollee wallaan xalabe garuu hin uffu akkuma bitamete ta'a maal faayidaansa yoon ala bahee ijoollee